Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaa har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerra odeeffannoowwan guyyaa har'aa isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Sabni guddaan Afrikaa bahaa aadaa seenaa fi duudhaa isaa caalmaatti akka mul'atuuf sadarkaa guddina isaa wal qixatee akka qabaatuuf cimnee hojjechuu qabnaa jedhan caffee Oromiyaatti walitti qabaan koree dhaabbii hawaasummaa Dr. Dalaasaa Bulchaa. Torbee aadaa Oromiyaa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jiru sababeeffachuun mariin paanaalii taa'ameera. Daayirektarootii Industirii Aadaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Obbo Mootummaa Asaffaa barreeffama dhiyeessan keessatti Oromiyaan qabeenya aadaa hedduu qabdurraa faayidaa ishee gitu argataa hin jirtu jedhan. Aadaa uummata bal'aa kana caalaatti mul'isuun gara dinagdeetti jijjiiruun madda turizimii fi galii gochuuf mootummaa fi uummanni bal'inaan irratti hojjechuu qabas jedhaniiru. Marii paanaalii kan irratti hirmaattota godinaalee Oromiyaa hundaa keessaa dhufan kan mariisan walitti qabaan koree dhaabbii hawaasummaa caffee Oromiyaa Dr. Dalaasaa Bulchaa yaada kennaniin saba guddaa Afrikaa bahaa uummataa kan aadaa, seenaa, duudhaa isaa sadarkaa guddina isaatiin wal qixxeessuuf cimnee hojjechuu qabnas jedhaniiru. Aadaan uummata Oromoo akkuma baay'ina isaa galaana. Aadaan uummata Oromoo miidhagaa fi ilaalame kan hin quufamnedhas jedhaniiru. Kanaafuu aadaa uummata keenyaa kunuunsinee baafnee mul'isuuf madda industirii gochuuf cimnee hojjenna. Uummannis aadaa isaa kunuunfachuun addunyaatti mul'isuuf cimee hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. Chaayinaan xiyyaara kufee caccabe keessaa namni lubbuun oolee hin jiru jette. Aangawoonni Chaayinaa xiyyaara wiixata darbe namoota 132 fe'ee osoo imalaa jiru kibba biyyattiitti kufee caccabe keessaa namni lubbuun oolee akka hin jirre himan. Xiyyaarri Booyingii qabeenyummaan isaa kan daandii qilleensa Chaayinaa Eastern ta'e kun Kumiingirraa gara Guangzhou balali'aa osoo jiru funyaan isaa lafatti gadi garagalee bosona yabbuu gaarreen Guangxi keessatti kufee caccabe. Lubbuu baraartonni amma dura qorannoo qacceesanii yookiin DNA'n eenyummaa namoota 120 adda baasuu akka danda'an qondaaltonni aviyeeshinii biyyattii himaniiru. Miidiyaan mootummaa biyyattii meeshaa odeeffannoo balalii xiyyaara galmeessu Black Boxiin xiyyaaricha lamaanuu arguu gabaaseera. Mucaan xiqqoon rifeensa ishee dhaabbata tola ooltummaaf arjoomuuf waggaa 6 kunuunsaa turte jedhame. Poppiliil Baarowees mucayyoo xiqqoo umurii waggaa 11 yoo taatu namoota rakkina fayyaa qaban gargaaruuf jecha waggoota 6 guutuuf rifeensa ishee guddifachaa turte. Poppiin wayita umuriin ishee waggaa 5 ta'urraa kaaftee ture kan rifeensa ishee dhaabbata tola ooltummaa Little Princess jedhamuuf arjoomuuf kakatte. Dhaabbanni tola ooltummaa biyya Ingilizitti argamu kunis daa'imman sababa wal'aansa kaansarii fi dhukkuboota gara biraatiin rifeensa isaanii dhabaniif bilisaan rifeensa yookiin wiigii uumamaa yookiin human hair kenna. Poppiin Ingiliz Weelis keessatti bakka Abdiiree jedhamutti dhalattee guddatte. Rifeensa kiyya kanan arjoomu sababii ijoolleen kaansariin dhukkubsatan rifeensa isaanii irraa harca'uuf akka wiigiitti tolchuuf akka itti fayyadaman barbaadeen jetti. Haati ishee Jessica Lee Brownsee akka jettutti Poppiin hiriyoonnii fi maatiin hiriyoota ishee rifeensa isaanii muranii dhaabbata tola ooltummaaf akka kennan kan dhageesse waggaa 5 dura akka ta'ee fi ammas kanuma raawwachaa akka jirtu dubbatteetti. Kibba lixa Naayijeeriyaa magaalaa Ibaadaanitti dargaggeessi Gibengaa Adewaanii jedhamu haaduu qara qabuu fi sagalee guddiftuu qabatee wayyaa gurraacha uffatee gabaa keessa deemaa lallabee jedhame. Naayijeeriyaatti amantiin aadaa Juujuu jedhamu babal'atee kan argamu yoo ta'u gariin namoota aadaa kan amantii Kiristaanaa fi Islaamaa wajjin walitti maku jedha. Qorannoon bara 2010 dhaabbata qorannoo Pew jedhamuun hojjetame. Naayijeeriyaatti namoonni baay'ee tolchi yookiin falfii namoota gara adurreetti geeddara. Qullaa yoo deeman waan qara qaburraa nama eega. Xuwwee suphee keessatti qarshii argamsiisa jedhanii amanu. Falfi akkasii akkamiin ta'e jedhanii gaafachuun hawaasa Naayijeeriyaa biratti safuudhas jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoowwan guyyaa har'aaf qabannee kan hangammaatti hordoftan kana fakkaata ture. Nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee keenyaafan waliin yeroo gaarii.